بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أبناءنا أحلام الماضي الغابر وسعادة الحاضر العابر وآمال المستقبل السائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد المربي الماهر وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بالهداية الباهر في الباطن والظاهر. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما متدرين إرقاخي يخارا واي قدس إلماني إسلامني أكمت إلمان قد فتوانجو قام قدسو قفوصون تين بيكم سساني عقلي ساني سمو ساني كم قدساني وانجو جيچو. متدري خنجلتي إرقاشني تجرى. إرقان درا فايدا إلمان قدسو دا، إرقان لما فادا ilmoo guddisuu irratti itti gaafatamummaa haadhaa fi abbaadhaa. Ergaan sadaffaadhaa akkaataa ilmaan keenyatti guddifannu. Ergaan afraffaadhaa dogoggora guddisa keessatti argamu qafirraa eeguun barbaachisu akkamitti firraa eeynaa waan jiru. Ergaan shanaffaadhaa mirga daa'immanii fi naamusa isaanii. Ergaa shanan kanaatu jala jira jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa, wanni mata duree kana isiniif fileef rakkooleen hawaasa Islaamaa keessa jirtu ta irra guddoodha boodatti hafummaa guddisa ilmaaniiti. Ammas wanni ergaa kana fileef kaasita dabre keessatti waa'ee fuudhaa fi heerumaa waan dubbanneef jecha namni yoggaa fuudhe gara ilmaaniitti waan tarkaanfatuuf jecha ilmaan akkamitti islaamni guddifataa waan jiru kana isinii file jechuudha. Ayyuhal aabaa'u wal ummahaat, yaa haawwan keenya, yaa abboota keenya, awlaadunaa akbaadunaa wa thamaratu fu'aadinaa, ilmaan keenya jechuun midhaan onnee teenyaati. Wasa'aadatunaa wa farxatunaa, milkii fi gammachuu teenya. Wacaxiru hayaatinaa, urgaa jiruu teenyaati. Waqurratu acyuninaa, gammachuu ija teenyaati. Wahumu zikraa lanaa bacda mawtinaa, yaadannoo eega duune duniyaa irratti dhiifannu jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa, Rabbal Aalamiinni Qur'aana keessatti kiniju almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati duniyaa, qabeenyaa fi ilmaan faaya jiruu duniyaati. Inumaa ulamaan Islaamaa akkini jaanitti qabeenyaa fi ilmaan irra guddaa waan Rabbiin duniyaa tanarratti namaan qananiisuuti jaan. Maaliif yoo jenne li'anna cizza duniyaa bilmaali walwalad, kabajaa jireenyaa argachuun duniyaa tanarratti qabeenyaa fi ilmaaniini jaan. Wasaaxibul maali laa taktamilu sacaadatuhu illaa bilwalad, abbaan qabeenyaa raahaan qabu yoo ilmaan qabaate malee. ولو ملك عبد الدنيا بحذافيرها لاحتاج إلى الولد، لأن في نفس البشرية وحشة لا يقتلعها إلا الأنس بالولد. علمنا ما دنيا تنكم إسين جرتوتي أسو أرغتي علمو قباتشو فدا علمو را درومون دندو جان. مالي فيو جنة لبونا ما تنخيستي كو أمما تكاجرا أمنما تكاجرا مكومة كوجرا خواني إسين مرا بقى سانجري علمو أرغتشو تاتي ملي ka ilmoon malee namarraan baanee jaan. Wanni dubbii tana mirkaneessu Nabi Zakariyaan isaa fi ambiyoota Rabbii hunda irratti nagaa rahmanni haa jiraatu, isaa haadha manaa qabu, isaa gosa qabu, isaa hiriyaa qabu, isaa nabiyyii Rabbii ka ammas biyya takkaaf akka pirezidaantiidhaa tahee jiru kanuma hundaa wajjiin gama Rabbii isaa harkasaa ol qabee Rabbi laa tazarnii fardan wa anta khayrul waarisiin, yaa Rabbii kiyya kophaanan dhiisini irra caalaan nama dhaaluusihi, yaa Rabbi ilmoona dhaaltu naa kennii jee kadhate jechuudha. Obboleeyyan Islaamaa, ilmoo jechuun kennaa Rabbiiti. Badhaasa Rabbiin abbaa fedhe badhaasu. Ilmoon dhiiras taatuus dubartis taatu. Rabbal Aalamiin nikniju Qur'aana isaa keessatti yahabu liman yashaa'u inaasan wa yahabu liman yashaa'u zukuur. Rabbiin abbaa fedheef ilmaan durbaa kenna, abbaa fedhe immoo ilmaan dhiiraa kennaafi. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أبا فدمو دربا في إيراس والكيس خنافي. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، أبا فد ربي نمو مسينا دلقدا ربي واهن داو بيخادا واهن درتو دنديادا جا. يا هاوان كينيا، يا أبو تخينيا، اسألوا نعمة الأولاد من فقدهم. نمني كانني إلماني بروفدي نما إلمان دبقا فدا. وعلينا الشكر لنعمة الله، نعمة إلماني تنرت ربي خينيا قلتهم فتون الرجرة. إلمان نعمة دا بدأس ربيتي ملكي ربي نبا فدا ملكيسو. حاتم من توتا عائشة ربي سيرها جالتو
oggaanii fi namni ollaa isii yookaan namni fira siidhaa ilmoo argate yoggaa mana san dhayxe ilmoon tun gurbaadha moo intalaa jetteen gaafattu wanni isiin gaafattu guutuu taatee uumamtee jechuma qofa gaafatti yoggaa jaaniin taquulu alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbii keenyaaf galanni haa ga'u jettee rabbii siidhaa faarsiti. akkasitti obboleeyyan islaamaa ni'maa ilmoo irratti rabbii keenya galatoonfatuun nurra jira jechu. yaa abbootii teenya yaa haawwan keenya beekuun nama hundaani mala faayidaa ilmoon duniyaa tanarratti qabdu namni hundi beekuun ni mala ittiin booharuu ittiin gammaduu si gargaaruu kana namuuni beeka taha jechu. dhiiroo mee faayidaan ilmaanii duniyaa qofarratti ni gabaabbattiisa laa wallaahi thumma laa lakkii kana qofarratti hin gabaabbattu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه ويقال له باستغفار ولدك لك. حديث أبي هريرة راو ديف مخيستي إرقار ربي نقارا من سرت أجراتو كنجي رب العالمين نقويا قياما قبروتن ساقا قاري جنة خيس الصدر كاساني ألفو دافي قبرتش ربي نكنجوني يا ربي خيا إيساين صدركاتن أرغچو دنده جاني ربي نكنجون سببا إلمان كي سدوبا أرار مسيخ رچوتيني صدركاتن أرغچو دنده سي جانيني يا ربي خينيا إلمان غاري نوفخني يا ربي خينيا إلمان كينيا غاري نوفكدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. حديثا مس أبي هريرة راو ديف مخيستي إرقار ربي كنجي نما مسلما لما آدا في أبا المون إساني نمسدي تكاهو نمني لمرادوتو يو ربين جنة إسان نكملين تانيجي قيا قياما إلمان سنين جنة سينا جانيني لكي نتي جنة سينو أنغا آدا أبان كين يدفنتي جانيني ijoollee seenaa lakkii hin seennu ijoolleen seentani lakkii hin seennu mee abbootiin teenya hoohii jaaniin fayuqaalu lahum udkhulul jannata antum wa aabaa'ukum isinii fi abbootiin teessanis waliin jannata seenaadhaa jaaniin. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. وبلين إسلاما حديث معاذ المجبل ديس خيس ترقار ربي كنجي ويواتو لين مشنيف وينمني شوام الكاويه ويوا شمال تمام ميزان خيس تكنت صدركا قديفي ونشنن سمالي تدرى لا إله إلا الله يجو تلمدا سبحان الله يجو تصدفا دا الحمد لله يجو تأفرفا دا الله أكبر ججو تشنفا دا ilmoo gaarii si dura duute ati rabbii keetii irratti hisaabbattee guyyaa qiyaamaa galatatti argattu jee jechu. hadiisa biraa keessatti ammas wanni jiru hoggaanii fi ilmoon gabricha tokkoo du'e rabbal aalamiin maleekaa isaatiin akkini juun ilma gabricha kiyyaa fuutanii jaan osootuma beekuu gaafate eebar yaa rabbii keenya fuunee jaaniin midhaan onnee isaa fuutanii eebar fuune duba gabrichi kiyya hoggaa midhaan onnee isaa fuutan maal jaa jee gaafata maleekonni kijaaniini حمدك واسترجع يا ربي خينيا مصيباتنا رت سفار سقبرتش خي إنا لله وإنا إليه راجعون جانيني ربي نكني جوني قبرتش خياف ديما من جنة خي سجارة من سمك آيسا من مصيبة رت ربي فارسو جا مقات باسا في جانجي نما توكو صحابة رسول الله عقبا خجانين وقا علمي سار رادوه نمني توكو تدوفي ربي خيت رت سابدو جين مال جين عقبان وما يمنعني أن أحتسبه وقد كان من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات. أكملت رب رتي المخيان سابني إسا دران فايجرو دنيا ناتهجرو قاران تنالي دنيا راديمي غاري نماه فتهجرو أكملت ربي خيرت نسابني جين يجو لا لا أبلين إسلاما ilmoon tayoo duniyaa irra si booda hafte ilmoo gaarii yoo taate rabbi sii kadhattee jannata keessa sadarkaa ati gahuu hin dandeenyeen si geessi. yoo ammoo si dura duutellee hoggaa ati rabbii keetii irratti hisaabbattee irra sabbarte rabbiin guyyaa qiyaamaa ta harka qabdee jannata sinayxu godhaa jechu. dhiiroo kana qofaa
kana qofaa miti ilmoo miilaan deemtuu miti ulfi garaadhaa namarraa behelleen guyyaa qiyaamaa nama fayyadaa jechu. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إرقى ربي حديث سيا خيستك نجي ربي لبون تيار كساجر تتسني خخده ألفي غرانا مبهو هذا ساني هركسا قيا قياما هن دراني غرا جنتا أركسا يوني في هاتي علمو سنك ربي رتي سابتو تاتي جيجو خناف أبوليين إسلاما نتبيلو رقمنا ilmaan keenya quubsuudhaaf nuti rakkachuudha qabna isaan jiraachisuudhaaf lafa'uudha qabna akka jangariin ulamaa'iidhaa guddisa ilmaan keenyaarraa osooniif bu'aa tokkollee argachuu baanne bu'aa duniyaadhaa bu'aa akhiraadhaa osoo argachuu baanne hamtuu isaaniirraa nagee bahuu malee qoftiinuu namaaf ni gayaa. ilmoo yoo ati karaa bareeda guddisuu baatte si arrabsiti si xiqqeessiti hattaa si ajjeesutti illee geessii jechuudha. gabbahee badii dalagee si qaanaysa gabbaatee badii dalaydee si qaanaysiti maqaa kee si balleeysiti hamtuma isaanii tanarraa nagee bahuun qoftinuu namaaf ni gayaa jedhan jechuu ulamaan islaamaa. ayyuhal aabaa wal ummahaat yaa haawwan keenya yaa abboota keenya ammas akka shari'aa islaamaatti haadhaa fi abbaan ilmoo isaanii masruufuudhaaf mindaa guddaadha rabbi biraa qaban yoo masruufuu baatan illee ammas irraa gaafataman. hadiisa sahih keessatti wanni jiru ergaan rabbii masruufa namni baasu guyyaa tokko ol doggomsiisee masruufa jihaadaaf baasan ka miskiinaa jecha kennatan ka gabra bilisoomsuudhaa kennatan ka haaskaa fi maatii fiitiif masruufa baasan wal doggomsiiseeti irra caalaan masruufa gurbaan baasuu ka inni maatii isaatiif baasuu jechu hattaa ka jihaada keessa bahurrallee jechu. ammas sahaabaa rasuulaa keessaa namni tokko ka ummi salamaa jaaniin ergaa rabbii dhufeeti yaa ergamaa rabbii ilmaan kiyya kana masruufuudhaaf galata rabbi irraaniin argadhaayii jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam akkana je'eeni na'am laki fiihim ajrun maa anfaqti alayhim hanga ilmaan kee masruufte sawaaba argattaa je'eeni jechu. ammas akkanuma namni tokko abdallaa ibn amr ibn al-aas jaaniin dhufee gaafii takka isa gaafate beeytal maqdis kana biraan ibaadaadhaaf baatii takka taa'uu fedhaa jennaan maatii keetiif qallaba dhiifteehii jeen maatii keetiif masruufa dhiifteehii jennaan lakkii humaan dhiifneefii jeen akkas taatu deebi'i deem maatii keetii masruufa kenni an ergamaa rabbiin hin dhageessaa jiru kafaa bilmar'i isman ayyudayya man yaquut diliidhaaf namaa ni gayaa nama dhihana sirraa qabu hadiyyoomsuunuu namaa ni gayaa isaa juun dhagee deemi ilmaan keetiif qallaba geessii jeen jechu. obboleeyyan islaamaa akkuma haala namaatti nama kana hundaa'u osoo gaafanne abbaa fi haadhas nama hunda silaa gaafanne maaliif mana kee dhiiftee manaa baate maaliif akka cinqatta maaraa haatee rakkiftee innee osoo gaafanne hundi namaatuu deebisaan isaa tokkuma ta'a. min ajli abnaa'inaa ilmaan kiyya guddifachuuf jecha ilmaan kiyyaaf jecha ja'a jechu. obboleeyyan islaamaa itti gaafatamummaan guddisa ilmaanii namni isin irra jirtu sadarkaa duraatti haadhaa fi abbaadha. ulamaa'in islaamaa akkini jaan rabbiin guyyaa qiyaamaa haadhaa fi abbaa ni gaafata waa'ee guddisa ilmaaniirraa osoo ilmaan haadha abbaa keessaniin maaliif tolan oolinii jechuurraa hin gaafanne. maaliif yoo jettan akkuma haadha abbaan ilmaanirraa haqa qabanitti ilmaanis haadha abbaarraa haqa qabanii haqa kanarraa ka dura jiru haqa ilmoon haadha abbaarraa qabduu jechu. nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkini jee waliwaladika alayka haqqaa ilmaan keetis haqa sirraa qabanii jee jechu. kanaaf rabbiin guyyaa qiyaamaa osoo ilmaan hin gaafanne waa'ee ilmaanirraa haadha abbaa gaafataa jechu. ammas guddisni islaamaa dameedhaa miti bu'uura ijoo hujiidhaati dirqama nama islaamaa hundaatii jechu. maaliif yoo jettan ijoolleen haadha abbaa biratti galfata haadha abbaa biratti amaanaadha qalbiin isaaniilleen qulqulliidha waan haadha abbaan itti waraaban waan haadha abbaan itti barreessan qeebaltii yoo khayrii itti galmeeysaniis yoo sharrii itti galmeeysaniis jechu. gariin ulamaa'iidhaa akkini jaan aqliin ijoolleedhaa akka dhoqqeedhaati akka horofaati haadha abbaadhaaf akka fedhanitti dhandhoonuun isaaniif tahaa gara fedhan deebisuu dandeenii. ammas qalbiin isaanii akka waraqaa adiidhaati haati waan feetetti katabuu dandeeysii jaan. ragaan kanaa jecha ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam kullu mawluudin yuuladu ala alfitra wa innamaa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi rawaahu albukhaariyyu. ergaan rabbii kini jee ijoolleen hundinuu fixraa gaarii irra dhalatti
haadhuma abbaa yoo fedhees yahudomsa haadhuma abbaa yoo fedhees nasaaromsa haadhuma abbaa yoo fedhees warra ibidda gabbaru san godhaa ijoolleen hoggaa dura argamtu qulqulluu taateeti argamti haadha abbaa guyyaa keessaa jallisaa jechuudha. Shayni islaamaa tokko Ibnu Qayyim kajaaniin akkini jee namni ilmaansaa guddisuu lakkise namni ilmaansaa leenjisuu lakkise waan isaan fayyadu isaan barsiisuu lakkise faqad asaa'a gaayata al-isaa'a badii dikkaan qabne dalagee badii hongan qabne dalagee je ammas wakhaana al-amaana amaanaa rabbiin bira kaayesan ganee amaanaa san hadiyyoomsee je irra hedduun ilmaanii bakki isaan irraa jallatan bakki isaan itti karaarraa maqan gama haadha abbaatii haadha abbaan barsiisuu dhabuu karaa bareedaa agarsiisuu dhabuu sanirraa jallatanii jechuudha. Dubbii kanarratti seenaa bareedduu takkaa jira seenaa gaarii warra dabre irraa sabatte Umar ibn al-Khattaab rabbi sarraa jaalatu namni tokko gaaf tokkotti dhufeeti ilma kiyyaatu caaqiinatti hee jee himate Umar ilma isaa dhiyeessee maaliif abbaa keetitti caaqii taataa jee gaafate ogguusan ilminii sakki jeeni yaa amiira muumintootaa ilmoonoo haadha abbaarraa haqan qabduu jeen amirri muumintootaa na'am ni qabdi jeen jechu maali mee haqa ilmoon haadha abbaarraa qabdu naa himi jeen haqni ilmoon haadha abbaarraa qabdu gaafa fuudhu san haadha isaa filee fuudhuudha maqaa bareedaa isaa baasuudha waa isa barsiisuudha diin islaamaallee barsiisuudha jeen hoggaa kana mucaan akki jeen yaa amiira muumintootaa abbaan kiyya waan kanarraa takkallee hunaan goonee jeen ummaatiyya yoo taate gabra warra ibidda gabbaruu fuudhe maqaa kiyyallee maqaa namni umrii tiyya hunda keessatti naan arrabsu boombii wasaka lafarraa harkiftu na baasee jeen ammas akkanumaa wajjiin kitaaba rabbii irraa harfi takkallee nan barsiifne jeen Umar hoggaa kana gurbaa kana millatee aaqummaa ilma keetiiti himachuu dhufte ka duraan itti caaqii taatee jirtu ka isatti balleessitee jirtu osoo ilmi keessatti hin balleessinii jeen jechu. Obboleeyyan islaamaa ummanni gaggaariin nuun dura dabre san ilmaan isaanii guddisuu irratti akkaan bololan gaaf tokko yeroo mootichi Mansuur jaaniin biyya bulchu keessatti warra hidhaa jiru hidhaa gayyaasanii irra rakkoon irra cinqii waan mana hidhaa kana keessatti gaashiree kana karshallee kana keessatti isinirra dabree maalii jaanii gaafatan deebisaan namni hundinuu kennee ilmaan keenyaan addaan bahuudha guddisa ilmaan keenyaa dhabuusanii jaaniin. Obboleeyyan islaamaa namni ilmaan isaa yoo diin irra guddisuu lakkise yoo barsiisuu lakkise wallaalumti qoftiin kaayoo isaa balleessuuf ni gaya jiruu isaa diiguudhaaf ni gaya jaan ulamaan islaamaa seenaa ta dabarte san fakkaattu yoo tasanirra nama ajaa'ibsiiftu shayni islaamaa tokko Abuu Hafsil Beekandii kajaaniin gaaf tokko namni tokkotti dhufee ilma kiyyaan na dhawee jeen shayni rifatee subhaanallah al-ibnu yadribu abaahu ilmaatu abbaa rukutaayii jee gaafate wallaahi ilmi kiyya na dhehee akka malee na laaleessee jeen shayni gaafii isa gaafatee ilma kee kana naamusa diin barsiiftee jeen hin barsiifne quraana hoo qaraasiftee hin qaraasifne wanni inni hojjetu hoo maalii yennaan qotee bulaadhaa jeen dhuggaa kana shaynikki jeen duboo ilmi kee waan si dheef ni beeytaayii jeen hin beeku wallaahi waan inni na dheef jeen dhagay gaanaa siimaa waan inni si dheef ganama yeroo mucaan bobbaa deemu isaa harree yaabbatee deemu kadiboonni dura yaa'u kasareen isa booda deemtu silaahuu gaa quraanan barsiifne isaa weeddisaa wallisaa deemu walleen ati dura baate mucaan gaa loonuma yaasu san si seeti si dhawe shukrii rabbiitu sirraan dhumtu alhamdulillaahi jii kamataa sin baqaysin kamataa sin fottoysinii jeen akkana jechuun kun dibichaa wajji garaagarummaan qabu loon sanii wajjin garaagarummaan qabu jechu. Obboleeyyan islaamaa ilmaan fi guddisuun ilmaan fi diin barsiisuun irra guddoo waan haadha abbaan ilmoo godhaniiti irra caalaa sadaqaa haadha abbaan ilmoo irra sadaqataniiti jan akka jan ulamaan islaamaa ilmi namaa tokkolleen namni isarra gaarii ta'uuf hin hawwu namni isa caaluuf hin hawwu yoo ilmaan qofa taate malee ilmaan kee qofa sii ol ta'uu yaadde malee nama biraa akka sii ol ta'uu fedhiin qabu jan ilmi namaa. كيف نربي أولادنا تربية صالحة أكملت المان كينيا قدس غاري قدفنا قدس بريدا كم قدسنا غافين كوني غافي هذا في أبايا أتشسو قبو أكسمت برسيسو إسلام اللي أتشسو قبو صدركا دراتي قدس غاري قوراف نختار الزوجة الصالحة والزوج الصالح نيتي غاري في الجورة يواو قربا غاري في الجورة تركان فين درا الجنون درا خنته قبايشو أكجان هيون إسلاما ijoollee guddisa islaamaa guddisuun bakki irraa eegalamtu osoo ijoolleen hin argamin dura amaddii dem dura
haadhaa fi abbaa nama haadha gaarii ta'u nama abbaa gaarii ta'u argamsiisuudha jaan. Ergaan rabbii nagaa raamanni isarratti haa jiraatu kiniju fasfar bizaati diini nama diin qabu milkoomi nama diin qabu filadhuu ja. Hadiisa keessa wanni jiru namni diinii fi haala amala gaarii qabu waggaa isinit dhufe fuusisaa itti heerumsiisaadha jechuu jira. Maaliif yoo jettan namni waan hin qabne namaa kennuu hin danda'u. Dhaloota gaarii argamsiisuudhaaf niitii gaarii filachuun namarra jira gurbaa gaarii filachuun namarra jira jechuu. Tarkaanfiin lamadaa subhaanahu wa ta'aalaa rabbii keenya kadhachuudha ilmoo gaarii akka nuuf kennu jechuu. Osoo ilmoon argatin nabi Ibraahim nagaa raamanni isarratti haa jiraatu akkana jee du'aa godhachuu ture. Rabbi hablii mina saalihiin yaa rabbi ilmoo gaarii naa kennii jee du'aa godhachuu ture. Nabi Zakariyaan nagaa raamanni isarratti haa jiraatu rabbi hablii min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiicu du'aa yaa rabbii kiyya ilmoo gaarii na badhaasi ilmaan gaarii na badhaasi ati du'aa namarraa qeebaltaahii jee kadhachuu ture. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam karaa ilmoon itti gaarii taatu karaa ilmoon itti toltu hegere fuuldura karaa ilmoon itti toltu waggaa dubbatu kana jaa. Law anna ahadakum izaa ataa ahlahu osoo tokkoon keessan waggaa warra isaatii wajjii wal qunnamtii godhu je'e bismillaahi allahumma jannibna shayxaana wa jannibi shayxaana maa razaqtanaa yaa rabbii keenya shayxaana nurraa fageeysi ilmoo nu razaquu teessurraa is fageeysi osoo je'e ilmoon isaan jidduu argamte shayxaanni hoggu takkallee ilmoo san hin dararuu akkana jechu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Amma seenaa ajaa'ibaa takka taasitti kaafamuu qabdu namni maqaa siidhaa Ummu Suleym jaaniin gaaf tokko ilmi sii duraa duunaan ollaa sii hunda walitti qabdee du'a ilma kiyyaa kana nam tokkolleen abbaa mana kiyyaatiif akkan himnee jetteen hangaanan itti himutti mucaa dhiixee kafantee mana keessa bakka takka keeyse. Yoggaa abbaan manaa dhufe akka gaariitti tolfattee abbaa mana siitii wajjiin nyaata nyaachiftee fedhii isaa hunda yoggaa guutteef mee gaafiin si gaafachuu fedhaa jetteen. Osoo namni ollaa keenyaa tokko ergisaa takka aariyaa takka nu kennee ergisaa san naa kennaa jee gaafate aariyaa san diduun ni taatii jettee gaafatte akkamiin waan namarraa fuudhan itti diduun taatii jeen. Akkas taatu ilma kee kana rabbii guyyaa duraaniitis sii kenne ammas rabbiin aariyaa isaa fudhate galata isaa rabbi irratti isaa badhuu jetteen. Akka jeen duuba Abuu Xalhaan hangaana waa hunda si wajji laaqqadhu na dhiiftee ammaan tana natti himtaayii jeen. Ganame waggaa nabii keenya bira alayhi salaatu wassalaamii dhaqu ergaan rabbii gaafatee eda aruuza seentanii jeen. Bara aruuza seenne ennaan nabiin harka ol qabee yaa rabbi waan isaan eda hojjetan kana keessatti barakaa buusiifi jee du'aa godhee fi mucaa tokko argatanii mucaan sun joollee nama 9 ta quraana haffazde ta quraana hifzii fixxe joollee san argatee. Hadiisa kanarraa wanni fudhannu edaan ilmoo haadha abbaan osoo isiin hin argamin dura halkanii guyyaa du'aa itti godhanii rabbiin gargaarsifachuu qabanii ilmoon isaanii tun gaarii tahuu irratti jechuurraa fudhanna. Ambiyoonni rabbii nagaa rahmanni isaan irratti haa jiraatu ilmaan isaaniitiif hedduu rabbi kadhatanii fi eega isaan argamanillee nabi Ibraahim alayhi salaatu wassalaam kaana yaquul wajnubnii wabaniyyaa an na'buda al-asnaam yaa rabbii kiyyanaa fi ilmaan kiyyaas waan hin taane gabbaruurraa nu fageeysii jee du'aa godhata. Aayata biraa keessatti ammas wanni jiru rabbi jaalnii muqiima as-salaati wa min zurriyyatii yaa rabbii kiyya anaa fi ilmaan kiyyallee nama salaata kee dhaabu nu godhii jee du'aa godhate jechu. Salafus saalih irraa wanni sabatee jiru nama tokko Sa'iid ilma Musayyib kajaaniin ani oroon salaatu ilmaan kiyya yaadadheetiin hedduu salaata dheereysaa salaata keessattiin hedduu ilmaan kiyyaa kadhadhaa jee dubbate jechu. Kanaaf obboleeyyan keenya ilmaan keenya osoo isaan hin argaminis du'aa godhuuf qabna eega isaan argamanillee du'aa godhuuf qabna. Namni tokko ka ilmaan isaatii hoggu takkallee du'aa hin goone gaafa inni du'e ilmaan isaa akka isaa du'aa godhan kajeela. Kuni waan hin taane waan dogoggoraati. Akkuma atuu isaa du'aa hin godhinitti ilmi keetis du'aa isiin godhuu jechu. Maaliif yoo jettan namni akkuma dalageen galata galfamaa nama ilmaan isaatiin kadhatin ilmaan isaatillee gaafa inni du'an hin kadhataniifi jechu. Al-khaxwatu saalisa ajjannoon sadaffaa guddisa ilmaaniitiif ilmoon hoggaa argamte itti azaanuudha sagalee isaan hin miine sagalee isaan hin dararreen itti azaanuudha. Akka hadiisa keessa sabatee jirutti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa Hasan ilma Aliyyii dhalatee gurra isaa keessatti azaane. Ulamaan islaamaa akkini jaan joollee hoggaa isiin dhalatte wanni itti azaananiif sadarkaa duraatti wanni joolleen dhageessu da'waa shayxaanaa dura da'waa islaamummaa akka tahuu fi
ammas kalimaa shahaadaadhaa ta islaamummattiin seenan ta duniyaa irraa bahaniin mallattoo inni duniyaa tanarra gabbahuudha akka isaa taatuufi jan. Ammas azaanni kun ijoollee qalbii keessatti ni faaneysa ma'anaa isaallee yoo beekuu baatte ammas wanni inni of keessaa qabu edaan jiruun ilmi namaa duniyaa tanarra jiraatu akkuma azaanaa fi iqaamaa idduutii ijoollee hoggaa isiin dhalattutti azaanan hoggaa isiin duniyaa irraa deemtu itti salaatan edaan jiruun duniyaa jiruu akhiraa biratti akkuma azaanaa fi salaata idduutii jechuu keessa jireechu. Ammas wanni biraata jirtu shayxaanni kalimaa azaanaa irraa ni dheeysa kalimaa azaanaa tana ni sodaata. Shayxaana ijoollee rifachiisu kajoollee baareysu kajoollee dararu sanirraa dhorkuutu keessa jira bu'aa hedduu qabdii jechu ijoollee hoggaa isiin dura dhalattutti azaanuun. Tarkaanfiin afraffaadhaa ijoollee hoggaa isiin dhalattu nama gaarii bira geeysanii timiraan bakka ilkeen itti dhadhaabbattu kana gubbaa rirriganii akka ijoolleen harmaluudu godhuudhaa jira jechu akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ilmaan sahaabaa dheengayyuu turetti. Alkhaxwatul khaamisa ajjannoon shanaffaadhaa ijoollee hoggaa isiin dhalatte haqiiqaadharraa godhan. Haqiiqa jechuun hoggaa ijoolleen dhalattee guyyaa 7 bultee irraa qalanii du'aayii godhuu wanni isiin qabdu faayidaan isiidhaa sadarkaa duraatti cibaadaadhaa akka ijoolleen magantaa namaa seentu akka haadha abbaalleen ijoollee magantaa seenuu danda'an. Ammas ni'imaa rabbiin ijoollee tana namaa kennuu irratti rabbi shakkaranii miskiina nyaachisanii gammachuu mul'isuu keessa jira jechu. Aadaa fofokkottuu dhaloota irratti guyyaa ijoolleen dhalatte namni biyya adda addaatti kaataa adda addaatti ayyaaneffatu san aadaa san balleeysanii sunnaa rasuulaa mirkaneessuu sunnaa rasuulaa raggaasisuu keessa jira jechu. Tarkaanfiin jahaffaadhaa ijoollee maqaa gaarii baasuudhaafi maqaa bareedaa baasuudhaafi maqaan waan ijoollee wajjin hanga umrii isaanii hunda wajjin jiraatee isaan boodallee duniyaa irratti hafuuf jecha. Gaaromminni maqaa wanni beekamuun kaduraa maqaa rabbiin gabbarani alamadaa maqaa hiikkaan isaa bareedaati asadaffaa maqaa abbaa wajjii waamamuu danda'u kaafraffaadhaa maqaa ambiyootaa maqaa sahaabotaa maqaa salaftootaa maqaa nama gaggaarii taariika qabuu baasuudhaafi akkasumatti maqaa namni hedduun hin qabne ka isaan nama keessaattiin beekamaniin baasuufi jechu. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kini jee innaa habba asmaa'ikum ilallaahi abdullaahi wa abdurrahmaan irra jaalatamaan maqaadhaa rabbi biratti maqaa rabbiin gabbarani abdallaahi jechuufaa abdurrahmaan jechuufaa. Sahabaa rasuulaa keessa namni maqaa abdallaahi qofa baafate nama 220 jiraa jaawwarri taarikaa jechu. Kanaaf maqaa gaggaarii ilmaaniif baasuudha. Maqaa gaariin ta'in nabiin nama hedduu irraa jijjiire. Ali ibn Abi Xaalib mucaasaa harbi baaseefiit akka abbaa lolaa jedhamee yaamamuuf ergamaan rabbii maqaa maal baafteefi jee gaafannaan harbiin baaseefi waan hin lola fedhuuf jecha akka abbaa harbii naan jaaniifi jeen. Akkasitti ergamaan rabbii maqaa kanarraa jijjiiree Hasan baaseefi jechu. Namoota biraatis akkasumatti ergaan rabbii nama hedduu maqaa isaanii jijjiire. Nama maqaa isaa Shihaab jaaniin qaanqee jaaniin ka Hishaami jijjiiree jira. Nama maqaa isaa Aasiyaa jaaniin ka Jamiila jijjiiree jira. Nama maqaa isaa Asram jaaniin ka Zurcaadha jijjiiree jira. Maqaa yoo gaafa saran hiikkaan isaan bareenne hedduudha ergamaan rabbii jijjiiree jechu. Ergamaan rabbii maqaa bareedaa malee maqaa hamaa bootaanillee hin fedhu jechu. Kanaaf gaaf tokko osoo deemuu gaara tokko idduu dhufee gaara kana lamaan maqaan isaa maalii jee gaafate. Gaarri gamanaa kun maqaan isaa Saaxilaadha yookaan Qaanaysaadha. Ka gamanaa maqaan isaa Xinneeysaadha jennaan angaaruma lamaan kana jidduu nuun bahu jee naanno'ee bakka biraatiin bahee jan. Alkhaxwatu saabi'a tarkaanfiin torbaffaadha ijoollee hoggaa isiin dhalatte mataa irraa haaduudha. Irra hedduun namaa ijoollee hoggaa isiin dhalatte mataa siidhaa daabee godha yookaan guduruu godhee itti dhiisa suni dogoggora shari'aa islaamaa beekuu dhabuudha yookaan ittiin deemuu keessatti laafina qabaatuudha jan. Ammas mataa gara tokko haadanii gara tokko dhiisuurraa ergamaan rabbii nu dhoorke. Ulamaan islaamaa akka dubbatanitti bu'aa ijoollee mataa irraa haaduun qabdu yoggaa dubbatan bu'aa hedduu keessa jira jan. Sanirraa qaqqaawa mataa kana fuurri keessaa bahuun qaawa san babbanuudhaa keessa jira. Rifeensi dhalootaa qaawa san cuccufeeti ijoollee irratti miidhaa fida. Dhageettii isaanii keessatti harkinsa isaanii keessatti waa beekuu isaanii keessatti waan miidhaa fiduuf jecha sanirraa deemsisanii fayyaa ijoolleetiif bu'aa guddaa keessa jira jan. Akka qorannaan saayinsiidhaa ammayyaalleen irra ga'ee jirutti jechuudha. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam waan bu'aa qabu waan faayidaa qabutti malee nun ajajuu jechuudha. Islaaminaan hedduudha xiyyeeffannaa kenniti mirga ijoollee eeguudhaatti akkasumatti haadha ilmaaniillee mirga siidhaa eegutti hedduu xiyyeeffannaa kenniti.
shari'aa islaamaa keessa wanni jiru dubartiin hoggaa garaa qabdu dirqamoota tokko tokko kan irra jiru soomana ramadaanaa faa yoo ulfa siirraa miidhaa sodaatte akka furtee gaafa biraa kafaltu shari'aan islaamaa hayyamteefi. Abbaa ilmaanii irratti dirqama haadha mana isaa yeroo isiin garaa qabdu isiidhaaf obsuun isitti tola ooluun jijjiirama tokko tokko kan isiirraa argamu irratti obsuun. Dubartiin garii hoggaa garaa qabdu hedduu daangaa malee gammaddi, daangaa malee rifatti, hedduu rakkoon adda addaa irra geessi. Ta abbaa mana siidhaa arguu fi haasawa siin feenee jira, ta daftee aartuu jira, ta obsan qabnee jira. Rakkoo adda addaatu isii mudata, goomjii adda addaa akkasumas deedee adda addaatu isii mudata jechuudha. Dubartiin garii yeroo garaa qabdu ni cinqamti, ni rakkatti, haalli qilleensaatti jijjiiramuudhaaf yookaan ulfa siidhaa garaa keessa isii naanna'usaniif jecha inumaa baatii 8ffaa hoggaa geesse duniyaan guutuun itti rakkatti. Dhiirooniin du'amoo dhiiroo addaaniin bahaa jetteeti rakkatti jechuudha. Kanaaf akka jaan ulamaan islaamaa dhibeewwan adda addaa ka ilmoorra ga'u dhibee qaamaa, dhibee sammuudhaa, hanqina nafaa hundi siidhaatu rakkoo haati hoggaa garaa qabdu san rakkatturraayii jaan. Aarri tokko tokko, sodaan takka takka, ifannaan takka takka, irrinni hanqinni ilmaanirra ga'u rakkoo haati hoggaa garaa qabdu san irra dabarterraayii jaan. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa abbaa ilmaanii irratti wanni jiru haadha mana isaa keessa rabbi sodaatuudha. Haadha mana isaatiif yeroo isiin garaa qabdu rahmata godhuudha. Kani yaanninii fi rakkoon adda addaa tarra geessu jijjiiramoo ilmoo fiddu hoggaa isiin garaa qabdu tumuun, hoggaa isiin garaa qabdu arrabsuun, hoggaa isiin garaa qabdu rakkisuun waan gaafatan hin qabdu. Ilmoorrallee rakkoo fidee haadha ilmoorraas rakkoo fidaa jechuudha. Tanaaf ulamaan islaamaa akkini jaan haati hiya almustashfa al'uulaa mana yaalaa ka duraatii kama annahaa hiya almadrasatu al'uulaa akka mana barnootaa ka sadarkaa duraa ilmaaniif taatutti. Kanaaf jecha abbaa manaa irratti wanni jiru haadha mana isaa yeroo isiin garaa qabdu san akka gaariitti eeguu isa barbaachisaa jechuudha.